Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'aa kan waliin ilaallu 2.5 makoota dhiluu fi hojiirra oolmaa isaanii. Makoota dhiluu fi hojiirra oolmaa isaanii kan jedhu mata duree kana waliin ilaalla. Egaa xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Dhiluu gaafa jennu egaa wanta wal makee jiru tokko gargar baasuu jechuudha. Ga'umsa barachuu yoo xiqqaate gonfatamuu qabu jedha. Adeemsaa fi xumura barnoota mata duree kanaatti jedha. Erga mata duree kanaa makoota dhiluu fi hojiirra oolmaa isaa isa jedhu kana erga xumurtanii booda waan isin baruu qabdan akkasumallee ibsuu danda'uudha qabdan asirratti isiniif tarreessee jira. Isaan kana tokko tokkoon dubbisuu dandeessu jechuudha. Isaan kana baruun dirqama ta'a jechuudha. Erga mata duree kana xumurtanii booda jechuudha. Maloota makoota ittiin dhilan. Egaa maloota makoota ittiin gargar baasan jechuudha. Gocha 2.2 yaadota armaan gadii irratti dhuunfaan yaaduun cimdiin yaada wal jijjiiruun yaada irratti waliigaltan dareef gabaasaa jira. Gaaffii tokkoffaan naannoo keessanitti maloota makoon ittiin dhilaman hamma beektan tarreessaa jedha. Egaa wanta wal makee jiru tokko akkamitti kan isin adda baastan kan jedhudha jechuudha. Calaaluudhaan ta'uu danda'a, dhimbiibuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumallee maagneetii fayyadamtaniit fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan ta'eef shiboo keessaa shiboo fi wanti ta'e yoo wal make jechuudha maagneetii fayyadamtanii maagneetii fayyadamuudhaan shiboo sun keessaa funaanuu dandeessu. Isaan kana ta'uu danda'a jechuudha. Hurkisiisuus ta'uu danda'a. Hedduu isaatu jiru baay'ee isaa tarreessuu dandeessu isin jechuudha. Naannoo keessanii irraa kan beektan jechuudha. Faayidaan makoota gargar dhiluu maali? Egaa wanta nu barbaachisu tokko gargar baafnee itti fayyadamuuf jechuudha. Wantoonni naannoo keenyatti argaman baay'een isaanii makoota. Fakkeenyaaf bishaan galaanaa, qilleensa, biyyee fi kan kana fakkaatan isaan kun makootadha jechuudha. Makoota maloota adda addaa fayyadamuun addaan baasuun ni danda'ama. Isaanis maal fa'i? Calaluu, dhimbiibuu, hurkisiisuu, distileeshinii salphaa, maagneetii gargar dhiluu, maagneetiin gargar dhiluu isaan kana fayyadamtanii wanta wal makee jiru tokko adda baasuu dandeessu jechuudha. Calaluu kan jedhu yoo ilaallu malli kun kan gargaaruu danda'u ruqoolee makaa keessaa inni tokko dhangala'aa inni biroo jajjaboo dhangala'ichaa rukkinaan caalu yoo ta'edha. Kana jechuun rukkinaan caala taanaan gaa inni jajjaboon jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Gara gadiitti kan inni darbu jechuudha. Akkuma asirraa argitan jechuudha. Cirrachaa fi bishaan yoo ilaaltan akkasumallee biyyees ta'uu danda'a. Biyyeen suuta kan inni gara gadiitti darbu jechuudha. Meeshaa isa keessa jiru sun keessa gara gadiitti kan inni darbu jechuudha biyyeensaa. Kana jechuun rukkinni isaa guddaa waan ta'eef jechuudha. Warreen rukkina guddaa qaban jajjaboon gaa bishaan sana caala yookiin dhangala'oo sana caala maanni rukkina waan qabuuf gara gadiitti darba. Sana booda bishaan isaa irraa meeshaa biraatti naqxanii gargar dhiluu dandeessu, gargar baasuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan booruu keessa wantoota jajjaboo ta'an akka jalatti kuufaman gochuun bishaan taliila argachuu ni danda'ama. Akkuma asirraa argitan jechuudha. Dura bishaan booruu jechuudha. Bishaan booruu biyyee fi bishaaniin kan wal makedha jechuudha. Kun bishaan booruu jedhama. Isa akkamiin dhiltu yookiin akkamiin gargar baastu bishaan sana ni keessu. Yeroo murtaadhaaf ni keessu. Sana booda maal ta'a? Bishaan sun gubbaatti hafa. Maal ta'a? Biyyeen immoo meeshaa sun jalatti hafa jechuudha. Wanta keessa jiru sun keessatti jalatti kan inni hafu. Sana booda maal gootu? Bishaan isaa gara meeshaa biraatti naqxu jechuudha. Sana booda bishaan
bishaan argattu jechuudha. Bishaanii fi biyyee adda baastanii jechuudha. Fakkeenyaaf makaan cirrachaa fi bishaanii mala kanaan dhilamuu danda'u. Akkuma asirratti argitan kun egaa mala calaluuti jechuudha. Biyyee fi cirracha ta'uu danda'a. Biyyee fi cirracha ta'uu danda'a. Biyyee fi bishaan cirrachaa fi bishaan ta'uu danda'a. Anisiin adda baastan kun jechuudha. Anisiin calaltan kun yookiin kan isin dhiltan kun yookiin cirrachaa fi bishaan ta'uu danda'a yookiin immoo biyyee fi bishaan ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma waan isin rakkisu miti kun guyyaa guyyaatti waan argaa ooltanidha. Inni itti aanu immoo ulee dhiltuu fayyadamuu. Ulee dhiltuu fayyadamuu inni immoo malli kun dhangala'oowwan wal keessatti bulbulamuu hin dandeenyee fi rukkina garaagaraa qaban lama dhiluuf gargaara. Fakkeenyaaf makaa zayitii fi bishaanii, beenzinaa fi bishaaniin kana fakkaatanidha. Isaan kun jechuudha. Ulee dhiltuu fayyadamuun immoo dhangala'oodha. Warra dhangala'oo wal makan jechuudha. Wal makuu hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun wal nyaatisa kan gaggeessuu hin dandeenye jechuudha. Zayitii fi bishaan yoo fudhatan wal nyaachuu hin danda'ani. Wal nyaatisa gaggeessuu hin danda'ani. Kana jechuun bishaanii fi zayinni akkuma beektan egaa bishaan jala taa'a. Gubbaa kan taa'u immoo eenyudha? Zayitiidha jechuudha. Isaan kun wal makuu hin danda'an. Kana egaa ulee dhiltuu fayyadamuudhaan gargar baasna jechuudha. Akkasumallee beenzinaa fi bishaan walii hin makani. Asirraa ilaaluu dandeenya tokkoon isaa jedhama. Makaa zayitii fi bishaanii akkamitti gargar baasuun danda'ama? Makaan zayitii fi bishaanii baqqaana lama uumu. Baqqaana lama uumu jechuudha. Innis egaa waliin makan. Zayitiin gubbaarra kan inni taa'u, bishaan immoo jala kan inni taa'u jechuudha. Maal egaa kuni rukkina garaagaraa qabu jechuudha. Rukkinni isaanii tokko miti. Rukkina guddaa kan qabu eenyudha? Bishaanidha jechuudha. Rukkina guddaa inni qabu jala darbaa gara gadiitti kan inni argamu. Rukkinni isaa xiqqaa kan ta'e immoo gubbaarra kan inni taa'u jechuudha. Zayitiin gubbaa irra waan ooluuf suuta jechuun gara meeshaa biraatti irraa dhangalaasuun zayitii bishaan irraa adda baasuun ni danda'ama. Fakkii 2.29 makaa zayitii fi bishaanii mala ulee dhiltuu fayyadamuun akka dhilamu agarsiisa. Asirratti akkuma argitan egaa ishiin kun meeshaan kun jechuudha. Ulee dhiltuudha jechuudha. Isa kana fayyadamtaniis zayitii fi bishaan adda baasuu dandeessu. Akkasumallee beenzinaa fi bishaan waliin makuu isas kana fayyadamtanii adda baasuu dandeessu jechuudha. Fakkiin kun kan maaliiti? Makaa zayitii fi bishaanii dhiluuti jechuudha. Kana fayyadamtanii adda baasuu ni dandeessu. Burcuqqoodhaanis illee adda baasuu dandeessu jechuudha. Burcuqqoodhaanis meeshaa garaagaraatiinis adda baasuu dandeessu. Maaliif waan waliin makneef jechuudha. Gocha 2.22 kanneen armaan gadii gareedhaan mari'achuun dareef gabaasaa jira. Tokkoffaan zayitiin maaliif gubbaa irra oola? Maaliifidha jechuudha? Rukkinni isaa xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Rukkinni isaa xiqqaa waan ta'eef. Dhangala'oo wal keessatti bulbulaman mala kanaan dhiluun danda'amaa jedha. Dhangala'oo wal keessatti bulbulaman mala kanaan dhiluun ni danda'ama. Eeyyee ni danda'ama jechuudha. Ni danda'ama. Yoo uleen dhiltuu jiraachuu baate malli biraa makaa kana ittiin dhilamuu danda'u maali? Egaa akkuma amma isiniin jennu meeshaalee biroo fayyadamtanii adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Bishaanii fi zayitii jechuudha. Waan wal hin makneef yoo ulee dhiltuu fayyadamuu iyyuu baattan meeshaa biroo fayyadamtanii adda baasuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo dhimbiibuudha. Dhimbiibuun maal akka ta'e ilaallu. Dhimbiibuun mala dhangala'oo fi jajjaboo wal keessatti hin bulbulamne gargar baasuuf gargaarudha. Fakkeenyaaf makaa bishaanii fi cirrachaa
makaa bishaanii fi dhoqqee fi kan kana fakkaatan mala kanaan dhiluun ni danda'ama. Mala dhimbiibuutiin jechuudha. Adeemsa dhimbiibuu keessatti wanti jajjaboon waraqaa dhimbiibbaa irratti hafu kuufata jedhama. Inni gubbaa irratti hafu jechuudha waraqaa dhimbiibbaa irratti hafu maal jedhama? Kuufata jedhama. Wanti waraqaa dhimbiibbaa keessa darbu immoo taliila jedhama. Waraqaan dhimbiibuuf fayyadu waraqaa dhimbiibbaa jedhama. Egaa inni waraqaa dhimbiibbaa keessa gad darbu maal jedhama? Taliila jedhama. Waraqaan dhimbiibuuf fayyadu immoo maqaan isaa akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeessu waraqaa dhimbiibbaa jedhama. Meeshaan waraqaa dhimbiibbaa irraa kaa'amuu fi makichi itti naqamu dhullee jedhama. Tokko tokko waliin ilaalla jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Asirraa akkuma argitan ishiin kun waraqaa dhimbiibbaati. Ishiin kun jechuudha dhulleedha. Ishiin asitti itti nammitu kun immoo taliilli jechuudha. Taliilli asitti ishiin itti nammitu kun filaaksii maaliiti? Filaaksii early minarii jedhama. Filaaksii early minarii jedhama. Akkaataa waraqaan dhimbiibbaa itti dadachaafamu tartiibota 5 asirraa A, B, C, D, E'tu jira. Akkaataa itti dadacha'an jechuudha. Jalqaba irratti bifa geengoo kanaan jiru sana booda isa geengoo kana maal gootu? Ni dachaastu jechuudha bifa kanaatiin. Sana booda erga dachaasanii bifa kanaati kan inni qabaatu. Ammas deebistanii ishii kana yeroo dachaasan bifa kana argattu jechuudha. Isa kana deebisanii yeroo dachaasan bifa kana argattu. Sana booda immoo maal gootu? Ishii kana akka maaliitti keessu jechuudha? Akka dhimbiibbaaf tolutti keessu jechuudha. Akka dhimbiibbaaf tolutti keessu. Ishii kana saaquudhaan akka dhimbiibbaaf tolutti keessu jechuudha. Mala dhimbiibuutiin makoonni kanneen akka bishaanii fi biyyee, cirrachaa fi ashaboo, boronqii fi bishaan dhilamuun ni danda'u jedha. Asirraa akkuma argitan biikariin jechuudha wanta walii makame yookiin waan walitti makame kan inni baateeti jiru. Sana booda maal gootu? Waraqaa dhimbiibbaa kanarratti kan isin naqxanii. Waraqaa dhimbiibbaa kanarratti kan isin naqxanii. Sana booda gad darbaa. Inni gad darbu kun eenyudha? Taliila jedhama. Inni gubbaa irratti hafu immoo kan akka cirrachaa, kan akka biyyee ta'uu danda'a. Isaan immoo maal jedhamu? Kuufama jedhamu jechuudha. Fakkiin kun maal nutti agarsiisa? Fakkiin 2.3 mala dhimbiibuuti jechuudha. Yaalii 2.6 yoo ilaallu mata duree jedha dhimbiibuudha. Kaayyoo yaalichaa maali? Makaa cirrachaa fi bishaanii dhiluudha. Meeshaa fi keemikaalota yaalichaaf barbaachisan biikarii, kokorsituu, waraqaa dhimbiibbaa, bishaan, dhullee, biyyee, cirrachaa fi filaaksii early minarii. Adeemsa yaalichaa yoo ilaallu biikariitti cirracha naquun bishaaniin bulbuli jedha. Waraqaa dhimbiibbaa akkaataa barsiisaa yookiin barsiistuun keessiif agarsiisutti yookiin agarsiistutti sirreeffadhu jedha. Isin sirreeffattu. Dhullee filaaksii irra kaa'uun waraqaa dhimbiibbaa dhullee dhiltuu keessa kaa'i jedha. Ishii kana jechuudha. Sana booda waraqaa dhimbiibbaa dhullee keessa kaa'i jedha. Sana booda ni keessu. Dhullee kana filaaksii early minarii irra kaa'i jedha. Makaa cirrachaa fi bishaanii biikarii keessa jiru waraqaa dhimbiibbaa irratti garagalchu jedha. Sana booda maal ta'a? Taliila kan ta'e gad darbaa. Inni taliila eessa keessatti kuufama? Filaaksii early
preliminary keessatti kuufama. Kuufamni immoo jechuudha. Eessatti hafa? Waraqaa dhimbiibbaa irratti hafaa jechuudha. Kun agas mara kan isin rakkisu miti. Ifadha jechuudha kun. Gaaffilee marii jedha. Wanti waraqaa dhimbiibbaa irratti hafee maal jedhama? Kuufama jedhama. Waraqaa dhimbiibbaa keessa darbuun filaastii keessatti kan kuufame hoo innoo inni taliila jedhama. Faayidaan dhimbiibuu maali? Wanta wal make tokko adda baasuuf jechuudha. Jajjaboo fi dhangala'oon yoo wal make jechuudha. Ittiin adda baafachuuf, ittiin dhiluuf jechuudha. Yaalii kanarraa maal hubatte? Egaa wanta wal makee jiru tokko akka adda baasuun hin danda'amu hubanne jechuudha asirraa. Inni itti aanu immoo arfaffaan horkisiisuudha. Horkisiisuun immoo maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Wanta faalkaa dhangala'ootiin argamu tokko gargaarsa anniisaa ho'aatiin gara faalkaa gaaziitti jijjiiruun horkisiisuu jedhama. Malli kun wantoota jajjaboo dhangala'oo keessatti bulbulaman gargar hiluuf gargaara. Fakkeenyaaf makaa ashiboo fi bishaanii, makaa sukkaaraa fi bishaanii fa'a. Maal gootu? Fakkeenya fudhattan jechuudha. Ashaboo fi bishaan yoo waliin bulbulamanii jiru ta'e kana horkisiisuudhaan adda qooduu dandeessu jechuudha. Maal gootu? Bishaanii fi ashaboon wal makee jira taanaan maal gootu? Isa wal make sana ni danfistu jechuudha. Kana jechuun hamma bishaan isaa keessaa hurkee dhumutti ni danfistu. Sana booda erga bishaan isaa keessaa dhume maal tafa? Achi keessatti jechuudha. Ashaboo qofa tafa. Sukkaarris illee akkasuma jechuudha. Sukkaarris akkasuma. Yaalii isaa ilaallu mata dureen isaa horkisiisuudha. Kaayyoo yaalichaa bulbula ashaboo fi bishaanii dhiluudha. Meeshaalee fi keemikaalota barbaachisan saayiniin horkisiisoo ashaboo nyaataa, kurraazii, korkorsituu, miilsadee, shiboo, battee, alkoolii. Akkaataa isaa yoo ilaallu akkaataa yaalichaa itti gaggeeffamu ashaboo giraama 8 ta'u bishaan gahaa keessatti bulbuli jedha. Hunda isaa waliin bulbultu jechuudha. Hanga ashaboon isaa dhumutti ni bulbultu. Bulbula kana saayinii horkisiisoo irratti naqxu jechuudha. Isa bulbulame sana. Bulbula kana abidda waadduu baasanii yookiin kurraazii alkoolii irraa kaa'uun ho'isi. Hamma dhangala'oon hundi isaa keessaa ba'utti danfisi. Egaa hanga dhumaatti danfistu jechuudha. Kana jechuun hanga bishaan isaa keessaa dhumutti. Sana booda eenyuun argattu? Ashaboo argattu jechuudha. Ashaboo daakameeru. Ashaboo baay'ee kan daakameeru kan isin argattan jechuudha. Mana keessanitti yaaluu dandeessu akkasumallee laaboraatoorii keessattis yaaluu dandeessu. Hubannoo fi xiinxala jedha. Xiinxalli yoo bulbulli ashaboo kun ho'ifamu bishaanichi maal ta'a? Hurkeetu bada jechuudha. Gara qilleensaatti kan makamuun bishaan sun jechuudha. Dhuma irratti maaltu saayinii horkisiisoo irratti hafa? Maal tafa? Ashaboo qofa tafa jechuudha. Faayidaan malli kun qabu maali? Egaa wanta wal makee jiru tokko jajjaboo fi dhangala'oo yeroo wal maku adda baasuuf kan nu fayyadu jechuudha. Yaalii kanarraa maal hubattaa? Jajjaboo fi dhangala'oon yeroo wal maku akka adda baasuun danda'amu hubanneetti jirra jechuudha. Inni shanaffaan immoo distileeshinii salphaa jedha. Malli dhangala'oo ho'isuu gara hurkaatti jijjiiruu fi hurkicha qabbaneessuun gara dhangala'ootti deebisuudhaan makaa ruqoolee isaatti gargar ittiin dhilan distileeshinii salphaa jedhama. Karaa biraatiin distileeshiniin tooftaa garaagarummaa qabxii danfinaa irratti hundaa'uun wantoota ittiin
gargar dhilanidha. Fakkeenyaaf fakkeenya isin fudhachuu dandeessan yeroo alkoolii baasan jechuudha. Araqee fudhachuu dandeessu. Maanni kun distileeshinii salphaadha jechuudha. Distileeshiniin salphaan makaa dhangala'oo lamaa kanneen qabxii danfina isaanii baay'ee wal irraa fagoo ta'an dhiluuf oola. Qabxiin danfina isaanii kan gargar ta'e jechuudha. Kana jechuun kan alkoolii qabxiin danfina isaa guddaadha. Kan bishaan immoo qabxiin danfina isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Distileeshinii salphaa makaa dhangala'oo lamaa kanneen qabxii danfina isaanii baay'ee wal irraa fagoo ta'an dhiluuf oola. Fakkeenyaaf bulbula alkoolii fi bishaan gargar dhiluuf fayyada. Makaan bishaanii fi alkoolii akkamitti akka dhilamu hubachuuf yaalii 2.8 of eeggannoon hojjedhu jedha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Mata dureedha. Bulbula alkoolii, ittaanoolii fi bishaan gargar dhiluu. Ittaanooliin alkooliidhaaf fakkeenyadha. Kaayyoo yaalichaa. Mala distileeshinii salphaa fayyadamuun bulbula alkoolii yookiin ittaanoolii fi bishaan dhiluu. Meeshaalee fi keemikaalota barbaachisan. Filaaksii distileeshinii, qabbaneessoo, biikarii, qabduu baasanii, termoomeetirii, dhaaba alkoolii yookiin ittaanoolii, bishaan, saddeeqa danfinaa isaan kana nu barbaachisa jechuudha. Akkaataa yaalichi itti gaggeeffamu meeshaalee yaalichaa fakkii 2.33 ittiin of eeggannoon qindeessi jedha. Isaan kana hundasaa qindeeffattu. Asitti kan argitan kun jechuudha. Maanni makaa ittaanoolii fi bishaaniiti kun. Makaa ittaanoolii fi bishaaniiti. Maal gootu? Asitti yeroo ho'istan makaa isaa kana jechuudha. Makaa bishaanii fi ittaanoolii alkoolii jechuudha. Makaa alkoolii fi bishaanii. Yeroo kana ho'istan maal ta'a? Dafeetu alkooliin jechuudha. Alkooliin qabxiin danfinaa isaa xiqqaa waan ta'eef maal ta'a? Dafee turka jechuudha. Dafee turka yeroo asitti ho'isan maal ta'a? Dafee hurkee as keessaa ba'a jechuudha. Hurkaan kan inni bahu. Faalkaa gaaziitiin dafee eessa dhaqa? Dhufee asitti ishii kanatti namma jechuudha. Sana booda bishaan asitti hafaa. Alkooliin immoo dhufee asitti namma jechuudha. Bifa kanaatiin kan isaan gargar bahan. Mala distileeshinii salphaadha kun. Makaa ittaanoolii fi bishaanii filaaksii distileeshiniitti naqi jedha. Kun tartiiba isaati. Tartiiba isaa akkaataa itti hojjetan jechuudha. Uraa qabbaneessoo gara gadii jiru ujummoo bishaan qorraan keessa kaa'uun wajjin wal quunnamsiisi. Makaa filaaksii distileeshinii keessa jiru ho'isedha. Dubbisa tempereecheraa termoomeetira irratti hordofuun iddoo itti dhaabbataa ta'uu galmeessi. Termoomeetira fayyadamtanii jechuudha. Inni kun kana laaboraatoorii keessatti kan isin argachuu dandeessani. Dubbisni tempereecheraa dhaabbataa ture dabaluu yeroo jalqabu meeshaa coomni itti bahu itti kaasuun meeshaa biraa jala kaa'ii jedha. Isaan kana isin laaboraatoorii keessatti yaalii kana gaggeessuu dandeessu jechuudha. Egaa kana yeroo namni naannoo keessanitti araqii hojjetu argitanii beektu ta'a. Isuma jechuudha. Inni maanni distileeshinii salphaadha jechuudha. Inni ittaanu hubannoo fi xiinxallii jedha. Dhangala'aan jalqabaa gara hurkaatti jijjiirame isa kamii? Eenyudha jechuudha? Ittaanooliidha yookiin alkoolii jechuudha.
akkamitti addaan baasuu dandeessa? Egaa ho'isuudhaan kan isin adda baastan jechuudha. Dhangala'aan fi filaaksii keessatti hafe isa kami? Isa kam ta'a jechuudha? Kan filaaksii keessatti hafe. Kan asitti hafe eenyudha? Bishaanidha. Kan as dhufe immoo eenyudha? Alkooliidha jechuudha. Tempereechar dhangala'oon inni jalqaba gara hurkaatti ittiin jijjiirame meeqa? Isa achirraa termoomeetirarraa dubbisuu dandeessu yoo kan laaboraatooriitti fayyadamtan jechuudha. Laaboraatooriitti fayyadamtanii yoo yaalicha gaggeessaniitu ta'e jechuudha. Yaalii kana irraa maal hubattee jedha? Egaa wantoota wal makan dhangala'oo wal makan lamaan gargar dhiluu yookiin gargar baasuun akka danda'amu hubanne jechuudha. Distileeshinii salphaatiin. Inni itti immoo maagneetiin gargar dhiluu jedha. Maagneetiin wantoota amala maagneetummaa qabanii fi kan hin qabne gargar dhiluuf fayyada. Warreen maagneetiidhaan harkifamanii fi kan maagneetiidhaan hin harkifamne gargar dhiluuf fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf makaa daakuu saalfarii fi makaa daakuu ayireenii gargaarsa maagneetiitiin gargar baasuun akka danda'amu fakkii 2.3-4 irraatii ilaali jedha. Asirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Daakuu saalfariiti asirraa yoo ilaaltan daakuu saalfarii fi daakuu ayireeniitti adda baasee jira. Maal fayyadameen? Maagneetii fayyadamee jechuudha. Jalqaba irratti wal makeetti jira makaa ayireenii fi saalfarii jechuudha. Maagneetii fayyadamuudhaan immoo maalni gargar hireetii jira jechuudha. Adda baaseetii jira wanta wal makee kana jechuudha. Mala maagneetiin gargar dhiluu jedha. Egaa asirraa kun kan wal makee jiru kana isa wal makee jiru kana egaa yeroo maagneetiitti qabu maal godha? Daakuu kan eenyutti kan inni harkisu jechuudha maagneetiin kun kan ayireeniiti kan inni harkisu jechuudha. Gocha 2.23 gaaffilee armaan gadii cimdiidhaan yaada wal jijjiiraa jedha. Maagneetiin maali? Maagneetiin gamaanni humna mataasaa kan qabu ta'ee sibiilota maagneetawoo ta'an kan ofitti harkisudha jechuudha. Ayireeniin maagneetiin harkifame salfariin maaliif harkifamuu dadhabe? Maaliif jechuudha? Salfariin sibiila maagneetoo miti kanaafidha jechuudha. Makoonni akkamitti mala kanaan ilamu? Egaa akkuma amma ilaaltan jechuudha. Makaa ayireenii fi saalfarii jechuudha. Akkuma argitan wal makaniitii jiru jechuudha. Kan daakamanidha. Lamaan isaanii ayireniinis saalfariinis jechuudha. Wal makaniitii jiru. Maaliin kana adda baafne? Maagneetiidhaan jechuudha. Maal goona? Maagneetii daakuu makaa kana keessatti itti qabnaa jechuudha. Makaa eenyuuf eenyu? Makaa ayireenii fi saalfarii yeroo itti qabnu maal goona? Maal ta'a jechuudha? Maagneetiin kun maal harkisa jechuudha ofitti? Ayireenii harkisa. Ayireenii harkisa. Ayireenii kanammoo maal goona? Ayireenii isa maagneetii kanarratti qaqqabate kana maal gootu? Gara meeshaa biraatti naqxu. Ammas deebistanii akkasuma sana akkasiin qulleessitu jechuudha as keessaa makaa kana. Sana booda saalfariin kophaatti hafa jechuudha. Makoota dhiluu keessatti yeroo tokko tokko maloota 2 yookiin 2 ol fayyadamuun makoota dhiluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf makaa ashaboo fi cirrachaa dhiluuf jalqaba makicha bishaan naquun bulbuluu jedha. Bishaanitti naqxanii bulbultu jechuudha. Makaa ashaboo fi cirrachaa jechuudha. Sana booda maal ta'a? Makaa ashaboo fi cirrachaa adda baasuuf jechuudha. Maal gootu? Hin bulbultu. Bishaanitti naqxanii jechuudha. Isa wal makee jiru jechuudha cirrachaa fi ashaboo. Yeroo bulbultan sun cirrachi bulbulamu ashaboon ni bulbulama. Sana booda maaltu nuuf? Bulbula ashaboo fi kana jechuun ashaboon guutummaatti ni bulbulama bishaaniin jechuudha. Cirrachi immoo hin bulbulamu.
Sana booda maal gootu? Itti aansuun hin beebuun bulbulli ashaboo fi cirrachaa adda bahaa. Maal gootu sana booda erga bishaanii fi cirracha qofni erga hafee jechuudha. Bishaan yeroo jennu isa ashaboo faana wal make jechuudha. Isa ashaboon itti bulbulame bishaan sun jechuudha. Sana booda maal gootu? Ni dhimbiibdu jechuudha. Bulbulli ashaboo fi cirrachaa adda ni ba'a jechuudha sana booda. Dhumarratti maal gootu? Bulbulicha hurkisiisuun ashaboo argachuun ni danda'ama. Bifa kanaatiinis adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun lamaa fi isaa ol fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu 2.52 meeshaalee naannootti argamanitti fayyadamuun makoota gargar dhiluu. Meeshaalee naannoo keenyatti argaman irraa makoota wal makanii jiran gargar dhiluun ni danda'ama jechuudha. Makoota meeshaalee naannoo keenya keessatti argaman fayyadamuun gargar dhiluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf keessaa funaanuu, geengilchuu fi kan kana fakkaatanidha. Isaan kanaanis adda baasuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf yeroo midhaan qulleessitan jechuudha. Xaafii haa ta'u maal godhu? Ni geengilchuu. Isaan kun dhiluudhaaf kan gargaaran jechuudha. Akkasumallee boqqolloo yeroo qulleessan maal godhu? Waan hin barbaachifne keessaa funaanuun gargar dhiluun ni danda'ama. Gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Keessaa funaanuun wantoota gurguddoo kanneen akka dhagaa, qamadii, garbuu, boqqolloo fi kan kana fakkaatan keessaa dhabamsiisuuf fayyada. Gingilchaan immoo maali? Wantoota uraa gingilchaa keessa darbuu hin dandeenyee fi darbuu danda'u dhiluu. Fakkeenyaaf qamadii keessa dhukkee dhabamsiisuuf qamadii fi xaafii gargar baasuuf fayyada. Gingilchaan jechuudha. Itti aansuudhaan gocha 2.24 ilaalla. Gochaalee armaan gadii gareedhaan hojjechuun dareef gabaasaadha. Jireenya guyyaa guyyaa keessatti maloota makoonni ittiin gargar dhilaman irratti maatiiwwan maanguddoota ollaa keessanii jiran waliin mari'adhaa jedha. Marii booda gochaalee guyyaa guyyaa keessatti tajaajilan kanneen akka calaluu, dhimbiibuu, hurkisiisuu fi distileeshinii salphaatiin mariirraa waan argattan gabatee irratti barreessaa. Argannoo keessan bifa poosteriitiin maxxansuun yookiin agarsiisuun qomaa yookiin tooftaalee dhiyeessii adda addaatiin fayyadamuun dareef dhiyeessaadha. Kun wantoota naannoo keessan jiran hedduu isaa dhiyeessuu dandeessu. Nama gaafattanis ta'uu danda'a. Akkamitti kan akka araqee baasuu ta'uu danda'a. Kan akka gingilchuu ta'uu danda'a. Waa hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Maaliif hagas maree isin rakkisu guyyaa guyyaadhaan argaa ooltu waan ta'eef jechuudha. Lammaffaan meeshaaleen maloota dhiluu yeroodhaa gara yerootti akkamitti jijjiiramaa akka deeman agarsiisa. Maxxansa yookiin dijitaala qopheessuun agarsiisaa jedha. Yeroodhaa yerootti wanti itti qulleessan jechuudha. Meeshaa kan ammayyaas ta'uu danda'a. Kana jechuun aadaarraa gara ammayyaatti akkamitti akka jijjiiramaa dhufe isaan kana tarreessuu dandeessu jechuudha. Piroojeektii 2.2 araqee wantoota adda addaa irraa qophaa'a. Naannoo keessanitti araqeen akkamitti akka baafamu, maal irraa akka qophaa'u, meeshaalee hojii kanaaf fayyadan maal fa'aa akka ta'an, adeemsi araqee ittiin baasan kun mallattoo maloota makoota itti dhilan keessaa isa kam akka wal fakkaatuu fi kan kana fakkaatan namoota ogummaa kanaa qaban gaafachuun dareef gabaasa dhiyeessaa jedha. Kun immoo isa kam faana wal fakkaata? Maloota isa kam faana? Distileeshinii salphaadha jechuudha. Distileeshinii salphaa faana kan wal fakkaatudha araqeen jechuudha. Miidhaa fi faayidaa araqeen qabu irratti mari'achuun dareef gabaasa.
Egaa araqeen miidhaa qaba jechuudha. Yeroo dhugdan miidhaa kan qabudha. Qaama keessan irratti miidhaa hedduu kan isin qaqqabsiisu jechuudha. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 2.5 waliin ilaalla. Hagamma waliin ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e akkasumallee yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Waan isinii hin galle tasuma bira darbuu hin qabdan jechuudha. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 2.5 walitti deebina. Nagaan naa tura.